Baga ayyaana du'aa ka'u Yesus Kiristoosiin isin ga'e. Biiroo Investimentii fi Industirii Oromiyaa. Biirichi Investimentii fi Industirii naannichaa ol kaasu carraa fi qorannoo potenshaala lafa investimentiif ooluu dambii fi qajeelfama investimentii irratti hundaa'uun qaama ilaallatuun qophaa'ee dhiyaate irratti piroomooshinii addunyaawaa internaashinaal piroomooshin gaggeessuun pirojektoota investimentii gurguddoo biyyaafis ta'e naannoodhaaf faayidaa guddaa qaban simachuun diinagdeen naannichaa akka guddatu carraan hojii bal'inaan akka uumamu hawaasni investimentii irraa fayyadamaa akka ta'an hojiilee gurguddoo hojjechaa jira. Yeroo ammaas biirichi kenna tajaajilaa saffisaa qulqullinaaf iftoomina qabu kennuuf itti fayyadama teknooloojii gara yerootti babal'isaa jira. Itti fayyadama teknooloojii ammayyaa babal'iseenis simannaa pirojektoota investimentii tuttuqqaa irraa bilisa gochuuf investimentii weebsaayitii mana hojiitiin keessummeessaa jira. Hojimaata simannaa gaafii lafa investimentii karaa onlaayinii yookaan weebsaayitii keessummeeffamaa jiruunis kenna tajaajilaa irratti jijjiirama gaariin jiraachuu ragaan mana hojichaa irraa argame ni mul'isa. Eyyen sagantaa idilee abbaa dhimmaa itti keessummeeffamus idilaa meeshaalee teknooloojii ammayyaa fayyadamuun karaa iftoomina qabuun keessummeeffamaa jira. Adeemsa itti fayyadama teknooloojii kana keessatti deddeebiin abbaa dhimmaa hir'achuu abbaan dhimmaa mana ofii taa'ee tajaajila guutuu karaa onlaayiniitiin akka argatu ta'ee jira. Jijjiirama kenna tajaajilaa irratti dhufe kan itti fufsiisu biirichi xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jira. Yeroo ammaas biirichi pirojektoota investimentii 39,382 ol ta'an kaapitaala qarshii biliyoona 926.18 ol galmeessisan carraa hojii namoota miliyoona 2,205 fi 88 ol uuman irratti bu'aa qabeessa akka ta'an hojjechaa jira. Biirichi hojiilee armaan gadii hojjechuu irratti argama. Carraa fi potenshaala naannichi investimentiif qabu sadarkaa addunyaatti beeksisuu pirojektoota investimentii gurguddoo biyyaafis ta'e naannoodhaaf bu'aa olaanaa argamsiisan simachuudhaan naannicha keessatti investimentiin daran akka babal'atu hojjechaa jira. Naannichatti investimentii bu'aa qabeessa taasisuun hawaasni akka fayyadamu xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jira. Eyyen carraa hojii bal'inaan akka uumamus hojjechuu irratti argama. Ce'umsi teknooloojii akka babal'atu hojjechaa jira. Oomishaaleen alaa galuu import substitution biyya keessatti akka bakka bu'u xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jira. Rakkoolee sharafa alaa hiikuudha. Oomishaalee alergii import irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Galiin biyyaas ta'ee naannichaa akka guddatus hojjechaa jira. Kanaaf abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alaa seektaroota investimentii kanneen akka manufakcharingii, qonna, hoteelaa fi turizimii irratti gara naannoo Oromiyaa dhuftanii invest akka gootan biirichi waamicha dhiyeessa. Ayyaana gaarii biiroo investimentii fi Industirii Oromiyaa.